Waliif TV Ilaalcha Sekondii baasanii ittimna oduu wajjin kasifaan turu angirmaa guddisam. Abbootiin qabeenyaa Saawudii damee investimentii irratti bobba'an milkaa'aa jiraachuu himame. Waggoottan kurnan lamaan darban abbootiin qabeenyaa Saawudii Arabiyaa birrii biiliyoona 260 galmeessan Itoophiyaatti piroojektota investimentii 233 irratti bobba'an ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Sanada sobaan shakkamanii kan turan Qasiis Balaayifaan mana amala sirreessaa ta'uun dhimma isaanii akka hordofan murteen darbe. Sanada sobaan herrega gamtaa Afrikaa irraa doolaara miiliyoona 6.50 baasuuf yaalii taasisuun kanneen himataman Qasiis Balaayifaan mana amala sirreessaa ta'uun dhimma isaanii akka hordofan manneen murtii olaanaa federaalaa ajaja dabarsee jira. Naannoo Tigraay Haawuzeenitti balaa tiraafikaan lubbuun hirmaattota cidhaa irratti argaman darbe. Naannoo Tigraay aanaa Haawuzeenitti balaa tiraafikaa qaqqabeen lubbuun hirmaattota cidhaa irratti turanii namoota 3 darbuun himamee jira. Kooriyaa kibbaatti hojjettoonni Samsung miindaan nuufaa dabalamu jechuun hiriira bahan. Yuuniyeeniin hojjettoota kaampaanii elektirooniksii biyyaalessaa Samsung miindaan fooyya'aa argachuuf erga gaaffii eegalanii baatiiwwan 6 darbee jiraachuun himameeti jira. Israa'el guyyaa irratti haleellaa fudhateen lammiileen Falastiin 15 ajjeefte. Israa'el guyyaa irratti haleellaa giddugala Gaazaa keessatti raawwateen lammiileen Falastiin 15 yoo du'an walumaa galatti lakkoofsi lammiilee du'anii 37 dhiyaachaa jiru Aljeeziraan gabaasee jira. Waliif TV Ilaalcha Sekondii qabannee kana fakkaataa qophiilee wajjin turtii gaarii.